Bangki kawai Butama bina di bagaftan. Wani kita orang berisi toko. Uso jari sungkan berisi. Butaman, Nadine, Jaran, bisa bagata, wago butu, baru tumsa, mereka lakuin. Baru ada jasa, kunci uso fulu masyanta berisi ni. Muara kaki Islam buat lalu sesafar mereka nila pati tu peju. Kita orang negara jangkabaran ni gartan. Ani negara sabun negara kapsul kami sini. Wai jara kana gaulani. Anak ibu taman anak tu kaisa galan. Argen beku bagian mereka bagian joluman dabre kanap. Akai sari tu gota kabacun jolle jalan tu gota gota kanap. Sena sanwar beitan. Hati katwa udah tuan itu kolej berresun berbaca dalam gara sabota bira jecha sama bira tu jecha talin umat ada nafsi dah kote malu ni asu donggor aku kan wan namni sinje cumber balik nama ni jadi sabah ada satu Makai ni diamun diaman. Numma tu pun dajar. Numma balagin, numma kabajata, numma sabuka. Balagin orman warap sedikit cah. Umma tu buddha tu ko balagin sedikit sungkap. Kesan tu amwar. Gava amne hetu demne. Mereka hetu koye fanne. Bitinu kawan bulja juga timantuti. Apa ni tak rapi yang dubazin awan kasih. Ya ada tadi mesti makabiran makan tadi kamu nama mereka tak akan buku. Wan kusu sahabrati menjadi. Amal le rande dia. Jarati mungkin na mal jadi. Orang mau kamari rapi berderatu. Dangkan era wal kesa kamna, sena era wal kesa kamna, wal kesa kuman jadi. Wabota tibata maf walti bune jirra wal falma kamna ha akata sena tuba nubiata du akata rafuru ratgara rumma garu amma feeto wal jibira amma feeto kiti tanamale adaba undandi khanaf nus hayyon nifi garoni gama sanis gagama kenyatis gara jiddutti ufani walubanna sosobi abigo desadi Balan hamam biasanya kami fide umat amara kesan tu umat siasa amara doang kursu. Wada biasanya fintane findandam ne wada gale. Bodo de ko jala gara gale mo lole sawe kise. Nudi kiji umat ka. Umat biasanya kiji mungkam. Jibu singkam. Muamar panu kamna isawan berbadan jir. Sawali maretu. Siasa sabah jipani ama siasa sabah ke kesa kira jijiro biasa tu lewat aja lah. Sabonman siasa sani kuda nama dia mau sabonman marat. Kenapa? Ilal cekoko ga duri kesa isani semuanya tahu apa itu. Lokani balahama tu bunda tu. Lolni hama nama orang macam nama marat itu nama orang yang Toko mo ade, toko ndande mo to kasi. Kana nuti ako galzoro mo dit. E janno kamna biyan hunda ta garu kam ne ya. Isan ke sais ilan chakasi ka wad budda. Rakon mal. Abi na mahala ka janu male na masih janu hari naman ne. Namo ta makanya namo na kagatu warra federalisme ko tantuan. Warna isan kesa rasional teh hari balle se magore darga kesa arse bosana tene siasa ni yesani bosana kesa mo kaptoro me ada tu digai ada tu kun is a reality dirkama kana social media ratelo gazo tan jechafi ilal oromo mada namusan yesun dirkama barbai sare tu Umman kan kasa
namni keenya kana maraan dhumaa jira. Humna hidhate kan mootummaatis kan bosonaatis dhumaa jira. Kun dhuga. Kuni waan waakkatamu miti. Kana waatu miti. Kana ka fide Abiy mulli xiqqaan naannoo isaa jiru siyaasa Oromootis hubachuu dadhabuurra. Siyaasa Itoophiyaatiif addunyaa hubachuu dadhabuurra. Hubachuufis ta'ii dhabuurra kan ka'e. Dirree siyaasaa dhiphisanii ijoollee kalee hidhiidhumtee caccabtee aangooti isaan baafte gaafa Hacaaluu ajjeefamee nu hidhamu. Cinaa hidhanii cinaa miidhanii bosona galchan. Kanaaf falli jiru maali? Sababa ijoollee kana bosona galchee furuudha. Naannoo lachuutu naannoo Amaarattis, naannoo Oromiyaattis, naannoo Libiraattis. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaa akka deemu gochuudha. Waggoota lamaan sadeen dabre kana Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jechuun nageenya akka dhufuuf carraaqqii guddaa boonu. Kan dide marsaa sadaffaa kan dide marsaa lammaffaa sanii'uu shira guddaa kan xiqqaatee fashalsuu godhe. Ijoolleen ejjennoo yookiin immoo muuxannoo qabaachuu dhabuu dandeessi. Shira kan qabaachaa ture waliigaltee cidii tokko isa jiru. Torban sadiif nama lamaaf ta'anii gama lachuutirra marii bal'aa godhamee parsantii 95 waliigalamee ture. Dhumarratti kallattiidhaan nama lama ergee fashalsee jechuudha. Marsaa sadaffaa kan didee ijoollee adda qoqqoodeetiin galche jiru. Lafanii fakkeenyaaf ani sanyiin faan obboleeyyan isaaniitii wal lolanii walajjeessuura galuu isaanii waan gaarii jedhanii yaadu. Garuu nageenya hin fidne bakki isaan irraa deeman already waraana biraatiin dhuunfatamee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaattis ta'ee bakka biraatti nageenya kan hin barbaanne adda durummaadha. Mootummaadha jechuudha. Abiy har'a nagaan barbaada marsaa sadaaf qophiidha yoo jedhe gaafa waan kana barreesse dippiloomaatonni Ameerikaa fi Noorweey dhaqanii turan Itoophiyaa. Hin barbaannu kan jedhe mootummaa. Har'a nan barbaadu kan yoo taate ulaan banaadha jechuudha. Kanaaf saniin hubatamuu qaba. Wanni mootummaa dhiibbaa godhaa jirru wanni mootummaa irratti fuulleeffanneef lolli gama tokkoo gadamaa jira yookiin immoo uummanni gara tokko qofaa miidhamaa jira kan jechuun miti. Ijoollee waraana bilisummaa Oromootis naamusa xiyyeeffachuu qabu. Maqaa uummataatiin qabsaa'aa uummatarra miidhaan akka hin geenye cimsanii komaanda kontirool isaanii disipiliinii isaanii fooyyessuun dirqama. Komii uummatarraa ka'u kana dhaggeeffatuu qabu. Fooyyeffataa deemuun dirqama jechuudha. Ultimately garuu Oromiyaa keessattis haa ta'u Itoophiyaa keessatti namni akka hin duuneef lolli godhamaa jiru kun karaa nagayaatiin furamuu qaba. Ana akka kiyyatti Abiy kana furuu fedhii fi ammatti immoo dandeettii waan qabu natti fakkaatu. Humni harka isaa hin jiru. Osoo inni barbaadee humnoonni isaa gadi waan hayyaman natti fakkaatu haala amma deemaa jiru kanaan. Inni illee nama fedhii akkasii qabu miti. Falli ana argu jijjiirama fidanii jijjiirama san keessatti siyaasaan biyyattii dirreen siyaasaa biyyattii bal'ate wal dhibdee biyyattii gara waltajjii siyaasaatti deebite afaan qawweerraa gara waltajjii siyaasaatti deebite nagaa buusutu gaarii yaadu jedhu qabu. The question my sister asked, where do you stand? I stand in the same place you have seen me when you were young. I joined this struggle to empower the Oromo people, to ensure our dignity is respected, to ensure we as a people are granted the respect and the rights we deserve. We have progress, you know. This struggle started in the 1960s. In the 1960s, there was the idea of Oromo and Oromia was
limited to university campuses. The nation was so demolished that we had to reconstruct. I wrote a piece last year, you can read it. I think there is an English translation of it. The first phase of this struggle was to revive, to rehabilitate the nation, the idea of the nation. The second was to reconstruct our history, to reconstruct our language, to rebuild organizations in our name, OLF, Kube, and all these things. This was in the 1970s. In 1990s, we moved to the third phase of the struggle, which is the institutionalization of our struggle, formation of Oromia, implementation of Oromo literacy. This was in 1990s. In 2018, we moved to a new chapter. Every chapter reinforces the new chapter. Reviving Oromo nationalism, reviving Oromo and Oromas through Upper Kallu and other movements led to birth of OLF and reconstruction of Oromo. This led to formation of Oromia in the 1990s. And particularly, the introduction of Kube and mother tongue literacy led to the birth of what's called the Kube generation. And the Kube generation was able to evolve into Kero movement. We toppled the regime. Now we are moving to a new phase of the struggle, which is called democratization, whereby we struggle for respect of individual rights, as well as communal rights of our people and our neighbors. There shall be no ambiguity in where I stand. And I've argued this, debated it. I believe the right of the Oromos and other nations in Ethiopia is better respected. Their interests are better advanced within the existing Ethiopian state. Within the existing Ethiopian state by transforming, reforming, liberalizing and democratizing the Ethiopian state. An Ethiopian state that tolerates its plurality. An Ethiopian state that respects the rights and interests of the nations. Particularly at this time, preserving the state. The state is very important. That's what I'm working on. Gara motummaa yoo kufe qophii qabdanii kun qaama qophaa'uu saniiti. Qaama qophaa'uu maal jennee qaamudha? Mata jaarra, onneedha amansiifna, sanboota miilli tarkaanfata. Hedduu hin shakkina akkana tutaaltee garas deemti noonu. Contingency plan ni qabna in case something happens. Anamma sanii yaaddu keessa kan kun warqaa baatii maal jankana sanii miti yaaddi sun. Sanii miti. Qabsoo angoolaa 2018 fidnee jira. Sooba. Qabsoo angoon sun akka uummata tajaajilu. Qabsoon sun dantaa uummata keenya kan tajaajilu. Angoon sun tan angoo Oromarraa fuudhee murna Oromoo kennu. Murna Oromoorraa fuudhee uummata Oromoo kennuudha jechuudha qabsoo nama godhu. I'm not worried about the end of Abiy. It is coming. Amma fedan sodaadha, amma fedan biyyaa. It is coming. An Abiy boogaan Oromiyaan, Itoophiyaan naannoon sun bara hamaa keessa kan seenne haalli jireenyaa, haalli hawaasummaa uummata keenyaa kan amma jirurra akka fooyya'u amma mari'achuu qabnaa. You know, this is like before 2016 we are at OLC and the Oromo Liberation Convention jennee olii fidaa ture. Amma immoo sandaran qophaa'uu qabna. Kan qophaa'uu qabnu waggaa qaalicha daakuu fedhan achi kaa'uusu. Angoo fi siree qophaan bultu wayyaatiin asurra qophaa'u sanii hojiin amma jiru qophaa jallaan biraa akka ittiin baane lammaffaa institutionii akka jiran. We have to move. Steppiin dura gaafa beekuun biyya tana diigee akka hin qunne irraa hambisu. Itti dhiibnaan diiga kufa. Is suicidal.
Kanaaf osoo hin diine sarjikanii bakka qabsiisuu barbaachisaa jechuudha. Gara waan tokko yoo beekadha. Nuti Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu, mootummaa sabaaf sablammootaaf barbaannu. Oromiyaa irratti Oromoon itti hin bulchu. Kanaaf egaa ni kenni jiran. Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 akka gadaa ta'an isaanii wajjin haqa walii eeyne. በአማርኛ ላድርገው ለብሔር ብሔረሰቦች እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ራሱ ያስተዳድር፣ በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ። ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረት እንፈልጋለን። ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እንዲጫንማ አይፈልግም። እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ትግል